Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Qorataan seenaa Oromoo Piroofeesar Asmaroom Laggasaa du'aan boqochuun jaarmiyaa fi hayyoota Oromoo hedduu rifaasise. Piroofeesar Asmaroom Laggasee namni qorannaa waa'ee Oromoo irratti waggoota dheeraaf taasisaa ture du'aan boqochuun isaa dhaga'ame. Piroofeesar Asmaroom nama waggoota dheeraaf qorannaa waa'ee Oromoo irratti dabarsan kan Oromiyaa fi biyyoota addunyaa wal barsiisan keessaa tokko ta'uu isaaniitu amanama. Du'aan boqochuu isaa ilaalchisuun jaarmiyaan siyaasaa Oromoo ABO'n ibsa gaddaa baaseera. Hayyuu seenaa guddicha seenaa uummata Oromoo keessatti iddoo guddaa qabu qorataa sirna diimokiraasii Oromoo gadaa addunyaatti as baasuu keessatti iddoo olaanaa qabu Piroofeesar Asmaroom Laggasaa du'aan boqochuu isaa yogguu dhageenyu baay'ee gaddinee jedha. Hayyuu jabaa fira Oromoo ta'e hundee sirna diimokiraasii gadaa addunyaa mul'ise Piroofeesar Asmaroom Laggasee du'aan of biraa dhabuutti gaddi ABO'tti dhaga'ame olaanaa ta'uu isaa ibseera. Bara 1933tti Asmaraa Eertiraatti kadhalatan Piroofeesar Asmaroom Laggasee hayyuu cimaa aadaa fi seenaa Oromoo jaallatuun ittiin qabamanii fi waan jaallatan kana ammoo akka hin banne hin jallannee fi ifee mul'atuuf barootaaf irratti hojjetaa turan ta'uu isaaniiti himama. Hayyuu guddaan barnootaa fi eegduu dhaala diimokiraasii Afrikaa akka ta'an Piroofeesar Asmaroom hayyuu mul'ata qabu, qorataa saayinsii nama antiroopooloojistii fi hayyuu gadaa Oromoo qorachuudhaan addunyaa irratti beekumsa olaanaa qaban akka ta'an hojii fi seenaa isaaniitu mul'isa. Hayyuu dhugaa irra dhaabbatee dhugaa addunyaatti hime akkasii of biraa dhabuun qaawwa guddaa kan uumu yoo ta'u, uummanni Oromoo fira guddaa tokko dhabuu isaa kan agarsiisudha jedha ibsichi. Qorannaan Piroofeesar Asmaroom Laggasee waggoota dheeraaf gaggeessaa turan qorannoo barnootaa qofaa osoo hin taane hojii deebisanii dhaala aadaa addunyaaf mul'isuu yoo ta'u, hojii isaanii seena qabeessa kanaanis sirna gadaa Oromoo qixa sirrii ta'een galmeessuu fi xiinxaluun gadaan addunyaatti ijaarsa sirna diimokiraasii Afrikaa akka ga'umsa olaanaa qabu ta'uu agarsiisaniiru. Piroofeesar Asmaroom bu'uuraalee walqixxummaa, jijjiirraan marsaa hooggansaa, sirni to'annoo fi madaallii akkasumas seerri olaantummaa ala irraa Afrikaatti akka hin dhufin waggoota dhibbootaan dura sirna jireenya Oromoo keessatti ittiin bulamaa fi hojjetamaa ture ta'uu qorannoo isaaniitiin ifatti ragaa seenaa ba'aniiru. Qorannoon isaan kalandara Oromoo irratti gaggeessan sirna yeroo lakkaa'u qofaa osoo hin taane falaasama bal'aa jireenya namaa, marsaa uumamaa fi wal hubannoo walitti hidhuu eeguuf gumaacha guddaa godheera. Hayyummaa isaaniin itti dhiyeenya Oromoo waliin tolfataniin qorannoo gadi fagoo hubannoota addunyaa walii galaaf mul'isaniin seenaa fi sirna Oromoo yeroo dheeraadhaaf ukkaamamee fi tuffatamee tureef kabajaa fi beekamtii addunyaa argamsiisuufiin seenaa hayyummaa hojjetaniiru. Piroofeesar Asmaroom qorataa qofaa osoo hin taane riqicha addunyaallee walitti hidhuu akka turan beektonnii fi hayyoonni akkasumas hojiin isaanii ragaa ba'aniif yoo ta'u, sirni gadaa aadaa naannoo qofaa osoo hin taane fakkii diimokiraasii addunyaa ta'ee beekamtii akka argatuuf shoora olaanaa taphachuu isaanii adda bilisummaa Oromoo hubachiiseera. Dhaalli Piroofeesar Asmaroom ulfina guddaa akka qabu, galmee beekumsa bal'aa, ofitti amanamummaa fi ofitti boonuu uummata miliyoonota hedduuf ka deebise, akkasumas bu'uura yaada barnoota diimokiraasii, saayinsii namaa fi seenaa Afrikaa dhaloota dhufuuf ka qopheessudha. Hojii qorannoo isaaniin bakka dukkana turetti ifa akka kennan, bakka wallaalummaan turetti kabaja ka mul'isan Piroofeesar Asmaroom Laggasee har'a du'aan biraa dhabamanii sagaleen isaanii callisuus hojii fi seenaan isaanii baraa baraan ka jiraatu galmee seenaa Oromoo keessa ka mul'atu dhaloonni dhufu ammoo hubannoo dhugaa fi beekumsa dhala namaa irratti ijaaruuf ka qajeelchudha. Hojii boonsaa fi seena qabeessi sirna gadaa Oromoo irratti hojjetan bara baraan ka jiraatu dhalootaaf beekumsa guddaa eenyullee haquu fi dabsuu hin dandeenye gumaachanii darban baraa baraanis jaalalaa fi kabaja olaanaadhaan hawaasa Oromoo biratti yaadatamu. Piroofeesar Asmaroom Laggasee dhalatanii waggaa 94ffaatti amajji 31 bara 2026tti du'aan addunyaa kana irraa darban. Sirni gaggeessaa isaaniis guraandhala 7 bara 2026 kan raawwatu ta'uu barameera. Addi bilisummaa Oromoo du'aan boqochuu Piroofeesar Asmaroom Laggaseetti gaddi isaa olaanaa ta'uu ibsaarra guraandhala 4 bara 2026 baaseen hubachiise. Jaarmiyaan qorannoo Oromoo Oosaan gama isaatiin du'aan boqochuu hayyuu kanaan gaddi baay'een itti dhaga'amu hime. Hayyuu sodaa hin qabne du'aan namne ka jedhe Oosaan nama waa'ee Oromoo irratti umurii isaa hedduu dabarse ta'uu ragaa ba'eera. Hojiin hayyummaa Piroofeesar Asmaroom Laggasee keessaas gadaa malaawwan sadii qo'annoo hawaasa Afrikaa bara 1973 kan maxxanfame waa'ee gadaa Oromoo irratti qorannoo ilaalcha addunyaan gadaaf qabdu jijjiiruu isaa
Oosaan ibsa isaa keessatti caqase. Barreeffamni bu'uuraa kun sirna gadaa irratti karaa adda addaa qorannaan akka adeemsifamuuf galtee ta'uu isaas ibseera. Bu'uurri tiyoorii gadi fagoon isaa hubannoo fi qo'annoo sirna gadaa irratti warraaqsa akka fide yoo ta'u, akka sirna sadarkaa umurii qofatti osoo hin taane bu'uura diimokiraasii ta'uu isaa agarsiiseera. Kana malees Piroofeesar Laggaseen dhimmoota yeroo ammaa xiyyeeffannaan ilaalamaa jiran kanneen akka eegumsa naannoo, gahee saalaa, wallabdee nagaa hiikuu, bulchiinsa ammayyaa fi ijaarsa nagaa irratti barbaachisummaa qajeeltoowwan gadaa hubachiisaniiru jedha. Oosaan du'aan boqochuu hayyuu kanaa dhaga'utti baay'ee gadduu isaa ibseera. Akkuma kana hawaasni Oromoo hedduun du'aan boqochuu Piroofeesar Asmaroom Laggaseen baay'ee gadduu isaanii ibsataa jiran. Qondaalaa baa'oo ta'e lammii beenyaa du'aan hayyuu kana dhabuutti dhaga'uu isaa gaddeera. Dargaggeessa ta'ee bara 1970 waa'ee aadaa saba Oromoo qoratee PhD isaa hojjechuuf Harvard Yuunivarsiitii irraa ka'ee handaara kibba Oromiyaa Boorana dhufee ka jedhe lammii beenyaa abbootiin gadaa isa simachuu isaanii himuun hojii isaatiin bara 1973 kitaabni jalqabaa gadaa jedhamu maxxanfamuu yaadachiise. Bara 1974tti jijjiiramni sirna Itoophiyaa keessatti dhufee dargiin hojii inni eegale simachuu waan dideef kallattii qorannoo isaatii Keeniyaatti jijjiirrachuun konyaa Marsabiit qubatee qorannoo waggaa dheeraa fudhate gaggeessuudhaan qaroominni saba Oromoo maal akka fakkaatu addunyaatti beeksisee jedha. Afaan Oromoo baratee barreessuu akka danda'us lammiin ibseera. Piroofeesar Asmaroom halagaa osoo hin taane fira Oromoo dhugaatii jedha. Akka qorannoo isaatti sirna gadaa qabaachuun Rippaabilika Oromiyaa hundeessuun ni danda'ama akka jedhu barreeffamni lammii beenyaa fuulbarruu feesbuuka isaa irratti akka maxxansetti kana gochuu isaatiin hayyoota siyaasaa Oromoo ilaalcha qulqulluu honga'an hedduu isaaniitiif fakkeenya ta'ee qabsaa'ota Oromoo mamii of keessa bulchaniif ammoo hojii manee kenneeraa jedha. Har'a hayyuu guddaan kun boqochuu gaafa dhaga'u hedduun gadde ka jedhe lammiin nama akka Piroofeesar Asmaroom Laggasee dhaloota keessatti takkaa mul'atu dhabuun namatti ulfaataa jedheera. Bakka isaa nuubuu argachuunis baay'ee cima ka jedhe lammiin hanga Piroofeesar Asmaroom nama dhugaan Oromoof of laatu argachuun akka ulfaatu himeera. Qondaala KFO ka ta'e Hamzaa Booranaas gama isaatiin hayyuun guddaan Afrikaa qorataan sirna gadaa qorataa antiroopooloojii addunyaa akka ta'e Piroofeesar Asmaroom Laggasee du'aan addunyaa kana irraa boqochuu isaaniitti gadda guddaatu natti dhaga'amaa jedheera. Piroofeesar Asmaroom nama umurii isaa hedduu qorannoo sirna gadaa Oromootiif Boorana keessa jiraataa ture ta'uu hime. Waggaa 40 lafa Booranaa keessa ture. Aadaa fi afaan sabichaa eenyullee caalaa beekaa. Seenaan ragaa ba'aa fi abbootiin gadaa Booranaa hedduun ragaa isaaf ba'u. Sirni gadaa akka yuuneeskootti galmaa'uuf nama shoora olaanaa taphatedha jedha. Hamzaan itti fufuudhaan gaddi itti dhaga'amuu isaas ibseera. Akkuma kana walaloo suga qaban waltajjiiwwan akkasumas kitaabaan qopheessuun ka beekamu waloo Lataa Qana'ii du'aan boqochuu hayyuu kanaan gaddi itti dhaga'amuu himeera. Namni kun lammii Eertiraati ka jedhe waloo Lataan dhiigaa hidhata kamiinuu Oromoo keessaa hin qabu. Garuu waa'ee sirna gadaa fi duudhaa Oromoo qorachuu fi barreessuudhaan warra addunyaatti beeksisan keessaa nama tokkodha jedha. Oromiyaa keessa naanna'ee qaroominaa fi beekumsa abbootii keenya akka barrii fi haalli dhokse funaanii akka gaariitti barreessee jedha. Barreessuu qofaa utuu hin taane waltajjii gurguddoo irratti deemee barsiiseera jedha. Har'a lubbuun darbuu isaatti baay'een gadde ka jedhe Lataan hojii isaaniif galata guddaa dhiyeesseera. Akkuma kana guyyaa har'aa marsaa miidiyaa hawaasaa gubbaan waa'een du'aan boqochuu hayyuu kanaa ijoo dubbii ta'eera. Keelloo miidiyaa maatii fi hiriyoota isaanii akkasumas Oromoo guutuu addunyaa irra jiruuf jajjabina hawwa. Oduu keenya itti aanuun godina Jimmaatti maanguddoota dabalatee namoonni 500,000 ol ta'an dirqiin qabamanii leenjifamaa jiraachuutu himame. Haalli yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru hammaachaa deemuun addatti ammoo haalli Oromiyaa keessaa garmalee hammaachuun loltoonni mootummaa namoota nagaa jumulaan hidhuun gara kaampii waraanaa fi leenjii loltummaatti geessaa jiru jedhan. Murni waraana mootummaa Itoophiyaa gaafa Amajjii 31 bara 2026 magaala Jimmaa keessatti namoota tilmaamaan 500,000 ta'an gaachana sirnaa jechuun eebbisiisuu isaa ifatti beeksiseera. Kunis akka leenjiin nageenyaatti dhiyaate yoo mul'atus qabatamaan garuu uummata harka duwwaa ta'e humnaan hidhachiisuu fi balaa keessa galchuuf shira xaxame ta'uu isaa gabaasichi ibse. Namoonni leenjii kanaaf filataman hedduun isaanii kan umuriin jaaranii fi qabeenya qaamaa hin qabne ta'uutu himame. Namoonni bilchiginnaan walitti qabee eebbisiise kana keessatti haadholii umuriin isaanii sokkee fi hidhatanii loluu osoo hin taane hiriira keessaayyuu sa'aatii dheeraa hin dhaabbanne ta'uun osoo beekamuu bilchiginnaan faayidaa siyaasaaf jecha
dirqiidhaan uummata leenjii waraanaatti galchaa jira jechuun gabaasichi qeeqa. Bilchiginnaan umurii aangoo isaa dheeressuuf jecha akka uummanni Oromoo tasgabbaa'ee hojjetee hojii isaatii ofiif maatii isaa hin jiraachifne taasisaa jira jedhameera. Namoonni gaachana sirnaa jedhamanii leenjifaman kun sirna mootummaa fi cunqursaa kana eeguu qofaa osoo hin taane ofii isaaniifuu balaa keessa galuu isaanii hubachuu akka qaban dhaamameera. Odeessa keenya itti aanuun obbo Girmaa Waaqee sarara daandii xiyyaara Yuugaandaa akka geggeessanii muudaman. Pirezidaantii Yuugaandaa Yuwerii Museveniin rakkoo bulchiinsaa fi tasgabbii hojii sarara daandii xiyyaaraa biyya isaanii mudateef furmaata waaraa kaa'uuf hojii gaggeessaa olaanaa sarara daandii xiyyaara Itoophiyaa duraanii obbo Girmaa Waaqee hoogganaa daandii xiyyaara Yuugaandaa gochuun muuduuf jechuun Naayil Poost gabaase. Ji'oota darban keessatti daandii xiyyaara Yuugaandaa rakkoo bulchiinsa badaa, hojiirra oolmaa daldala dadhabaa fi waldhabdee hooggansaa keessa seenee turuus Naayil Poost gabaasa isaa keessatti eere. Haala kana hordofee pirezidaantii Museveniin ji'a darbe qorannoon bal'aan akka gaggeeffamu ajajuu isaaniin pirezidaantichi hojii gaggeessituu olaantuu daandii xiyyaara Yuugaandaa Jennifer Baamuturaakii aangoo irraa kaasuun hooggansa daandii xiyyaaraa biyyaalessaa kana jijjiiruuf tarkaanfii fudhataniiru. Kanaanis hojii gaggeessaa olaanaa daandii xiyyaara Itoophiyaa duraanii Girmaa Waaqee daandii xiyyaara Yuugaandaa akka hooggananiif pirezidaantichi yaada dhiyeessan. Kunis kan yaadame rakkoo daandii xiyyaaraa kanaaf furmaata waaraa akka barbaadan ibsameera. Tarkaanfiin kun daandiin xiyyaara Yuugaandaa keessatti hooggansa bal'aa deebisee kaa'amu akka ta'e kan agarsiisu yoo ta'u, gareen hooggansaa haaraan daandii xiyyaaraa qormaata daldalaa fi bulchiinsaa keessa darbee jiru qajeelchuu akka danda'u abdii pirezidaantichi abdii akka qaban ibsameera. Hoogganaan daandii xiyyaara Itoophiyaa duraanii Girmaa Waaqeen bara 2004 hanga 2011tti hooggansa olaanaan tajaajilaa akka turan yoo ta'u, boodarraa immoo dura taa'aa boordii dhaabbatichaa turan. Yeroo hooggansa isaanii keessatti daandiin qilleensa Itoophiyaa babal'ina, fooyya'insa hojii fi bu'aa olaanaa galmeessuun akka daandiin xiyyaara Itoophiyaa Afrikaa irratti adda durummaa mul'atuuf gahee isaanii baataniiru. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon of hirkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.